Jaartii isaa wajjin waggaa 20 jiraate. Ilmaan irraa horee duniyaa wajji horanii laakiin waggaa 20 booda gaaf tokko murtii ajaa'ibaa murteesse. Murteen inni murteesse jaartii isaa tanaan adda bahuu murteesse. Maaliif akka murteesse isiin hoo maal akka jetteen seenaa kana keessatti wajjin baranna yookaan seenaa kana keessatti wajjin dhageeffanna. Seenaa tana beekuu yoo barbaadde afaan turii hagalmaatitti si jechuu barbaada. Salaamu alaikum harka fuunee kabajamtoota daawwattoota chaanaala Ahmad Oro gara seenaatti haaseen. Jaartii isaa wajjin waggaa 20 jiraate. Waggaa 20 kana keessatti gaarii fi badaa wajjin arganii, gammachuu fi gadda wajjin arganii, ilmaan wajjin horanii waa hedduu argan jiruu tana keessatti jaarsaaf jaartiin. San booda jaarsi kun gaaf tokko manatti gale. Yeroon inni gale ammoo yeroo zuhuriiti. Jaartiin akkuma aadaatti nyaata siif haa dhiheessuu jetteen. Lakkii nyaata hin barbaadu, laakiin si barbaada kottu taa'e jedheen. San booda dhuftee isa dura teette. San booda akkana jedheen. Dubbiillee hin dheeressu, dubbiillee hin maru, xaxxatamu sitti hima. Khalaas ani amma nagahee jira. Si wajjin jiraachuu hin barbaadu. Ijoollee tana wajjin illee jiraachuu hin barbaadu. Ijoolleen guddattee of dandeettee jirti. Isinillee waan barbaaddan hundaa haga umrii kiyya guutuu isiniif godhaa bahe. Khalaas amma booda isin adda bahee jiraachuu barbaada. Laakiin jedheen osoo adda isiniin bahin waan isin barbaaddan waan ammaan booda ati ittiin xuraata yookaan ittiin nyaattu ittiin jiraattu siif kenna jedheen. Jaartiin homaa hin dubbanne mata gadi qabattee teetti. Laakiin waan inni isii dhoyse wahii ka isiin beektutu jira. Wanni sun akka inni dubartii biraa beeku dhageette jaartiin isaa hin beektillee laakiin itti dubbachuu dhabdeetumaan cal'iste kabajame isaatiif jecha. Almuhim san booda maa hin dubbannee maaf hin deebisne jedheen. Maal jedha jetteen. Bar ijoolleeleen of dandeettee jirti. Kuwwan heerumtee jirti. Kuwwan barumsa isaanii xumuranii jiran waan isaan barbaadan hundaa guuttatanii jiran. Ijoolleen amma booda natti hin hajaman jedheen. San booda maal jettaree jedheen. San booda akkana jetteen. Jiruu dheertuu wajjin jiraanne tana homaa sin gaafanne takkaa jetteen. Laakiin gaaffii tokko of qaba jetteen. Gaaffiin sun yookaan xalabni sun yookaan wanni amsirraa barbaadu ji'a takka qofa akkana wajjin turtu barbaada. San booda bakka feete deemuu hin dandeetta jetteen. Haa? Ji'a tokko jette? Ji'a tokko kana keessatti maaltu jijjiirama? Yaani ji'a tokko na wajjin jiraadhu ka jetteef yaani ji'a tokko keessatti jijjiiramee yaanni kee jijjiiramee waan waliin jiraannu si fakkaata jedheen. Lakki jetteen. Ji'a takkittii tana qofa na wajjin jiraadhuuti. Laakiin jetteen ji'a takkittii tana yeroo na waliin jiraattu yeroo hundaa erga nyaannee geessine na baattee siree irra na keettee san booda gara barbaadde deemuu hin dandeetta jetteen. Gaaffii ajaa'ibaa maal jechuudha jedheen. San booda akkana jetteen. Akka xuraataatitti ilaali jetteen. Yaani jiruu dheeraa waliin jiraanne kana akka waan xuraataa kiyyanaa kennitetti ilaali jetteen. Tayyib ji'a takka salphaadha jedheen. San booda guyyaan itti aanu jalqabe ka ji'aa jechuudha. Guyyaa itti aanu akkuma baratame yeroo isaatiitti galee ijoolleen isaa hundinuu waliin qabamanii ijoolleen gurguddoon jechuu haati dhuftee nyaata dhiyeessitee hundinuu nyaachuu jalqaban. Yeroo kana ijoolleen hundinuu haadha isaaniitti haasa'an kun akkana jedhan beektaa ammayyee har'a biirootti waan akkanaatu na qunnamee akkana godhee booda akkanatti natti aaree minaamin jedha. San booda isiin akkana gochuu hin qabdu sila akkana yoo goote akkana ta'uu qaba. Iyyaanne bara akkanatti sila amma waan ati jette kun barsirree jedhe akkana yaaduu qaba ture jedhee. Tun illee tabarsiistu beektaa har'a ammayyee ijoolleen gola keessatti akkana yaani waan oolmaa isii itti himte haadhatti. Haati ammoo itti hin gorsitiin beektaa ijoollee akkaataa itti qabatanii ati barsiistuudha hin beektaa. Laakiin ijoolleen akkana qaban yaani hin gorsiti. Ka gorsa barbaadu hin gorsiti. Ka mala barbaadu mala kennitiif. Abbaan cal'iseetu malaala. Nam tokko abbaa isaa hin gaafatu. Bas abbaayee nyaadhaa ka bishaan kennaniif. Dhugaa jedhaniin malee haasawaa fi gaaffii akkanaa haadha gaafatan abbaan kana hundaatiin ballee ajaa'ibee cal'ise.
San booda hundinuu nyaatanii gara kutaa isaanii deeman. Kun ka gara hojii deemu hojii deeme. San booda jaartiin meeshaa kana hunda guurtee kushiinaa fiddee kushiinaa kana dhaabattee meeshaa kana dhiquu jalqabdee sa'aa tokko turte. Inni taa'eetuma isii eega. San booda hin dhuftee dura dhaabatte. Ol fuudheenii kifilii seensisee siree irra kaahee balbala cufee biraa bahee tare. Haala saniin guyyaa 10 turan. San booda guyyaa 10ffaa booda guyyaa 11ffaa wayita ta'u akkuma baratame nyaanni nyaatamee geeffamee ijoolleen haadha waliin haasa'anii abbaa waliin illee xiqqoo haasa'uu jalqaban. San booda jaartii ofii baatee osoo deemaa ni jiru ulfaatinni isii akka baay'ee hir'ate arge. Akka duraanii hin jirtu. Laakiin bareedumni isii kana duraanii san bareeduma ajaa'ibaa wahii qabdi. Itti dhiyaatee witalaa laakiin baay'ee uffaa ta'uu isii arge. Maal taate jedhe garaa isaa keessatti. Ammas haaluma saniin turan. Guyyaa 13ffaa 14ffaa guyyoo jaarsi jaartii isaa tanarratti waan addaa arga. Gaaf tokko baatee osoo seenaa ni jiru shaarbiin xiqqoo isii rifeensarraa bu'e. Rifeensi isii baay'ee akka addaate argate. Yaani addeenna hedduutu keessa jira. Yeroo kana onneen isaa hirrifatte. Jaartiin tiyya dulloomtu taate miskiin jedhe. Amma booda eenyutu isii wajjin ijoolleen hin jirti. Laakiin qalbiyyaan isaa murtii murteessisan yaani akka hin goone kajeelteen. Almeen fuudhee alga irra kaaheen. San booda bahuudhaaf wayita ta'u nabsiyyaan isaallee kutaadhaa bahuu didde. San booda isii alga irra kaahee taa'ee matsaafaa fi daftara wahiitu jira. Fuudhee kursii irra taa'ee isiin alga irra ofirraa rafti. Matsaafa kana banee dubbisuu jalqabe. Osuma dubbisuu kaan kaahee kaan osuma fuudhuu mana keessa osuma ilaaluu xarapheezaa mana ciisaa keessa jiru wahii irra qorichi baay'ee wahii akka jiru arge. San booda dhaqee qoricha kanneen fuudhee ilaaluu jalqabe. Maali qorichi kun jedheetumaan deddeebisa. Osuma inni akkasitti deddeebisuu jaartiin isaa garagalte qoricha wahii fudhachuudhaaf. Maali jedheen qoricha sannaa kenni jettee. Fuudhee itti kenni. Ka maali jennaan kabowwooti. Kabowwoo yoomirraa ulbaa keessa dhufe jennaan la'anuu xaratu keessa naqe jettee. Fuudhee kennee fi bishaan waliin kenneef. San booda bira taa'e. Sila si dhukkubaa ati yoo si dhukkubellee namatti hin himattu jedheen.